በከመ ምሕረትከ አምላክ Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa Doogimaa Tuubii, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii, ergamoonni Waaqayyoo, toloonnii fi raajonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Baga jala bultii sooma gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara kana soomamuutiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Sooma kana kan ittiin daabiloosiin injifannu, kan ittiin mootummaa isaa dhaallu, kan ittiin humna seexanaa mo'annu Waaqayyoon nuuf haa taasisu. Akkuma beekamu soomni gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa 55 soomamu, torbee jalqabaa irraa kaasee hanga torbee isa xumuraatti, torbeewwan dhufan moggaasa maqaa isaanii kan dhuunfaa isaanii kan ta'e ni qabu. Kanaatiif guyyaa har'aa kana kan walitiin ilaallu, kan walitiin barannu, torbeenii jalqabaa sooma gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos inni jalqabaan maal jedhama, maaliif maqaa kanaatiin moggaafame isa jedhu walitiin ni ilaalla. Akkuma beekamu soomni gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos, soomni guddaan yookiin immoo abiyyi tsoom, inni afaan Gi'iizitiin jedhamu sooma guddaa jedhama. Sooma guddaa maaliif jedhame? Moggaasa maqaa kanaa maaliif argate? Manni kiristaanaa maqaa kana sooma guddaa jettee maaliif moggaaste kan jedhu barnoota keenya gara fuulduraatti barannuu fi gara fuulduraatti waliin ilaallu keessatti bal'inaatiin barachuu dandeenya jechaadha. Ammaaf garuu torbeen jalqabaa maal jedhameetu akka seeraa fi heera mana kiristaanaatti moggaafamaa isa jedhu ni ilaalla. Egaa akkuma beekamu torbeen jalqabaa sooma gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosii sooma hirqaal jedhamee waamama. Inni lammaffaan zawaradee jedhameetu waamama. Inni sadaffaan immoo Museenii jedhameetu maqaawwan kana sadaniitiin soomni gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee jalqabaa kanaan waamama. Gara maqaa isa jalqabaatti gaafa dhaqnu sooma hirqaal jedhamee maaliif waamame jennee gaafa ilaallu, sooma gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbeen jalqabaa yookiin immoo torbeen jalqabaa zawaradee kan jedhu ni qaba, yookiin immoo sooma hirqaal yookiin immoo Museenii jedhameetu waamama. Hirqaal, Museenii, zawaradee kan jedhu kun tokko tokkoon gaafa ilaallu maaliif bifa kanaatiin, maqaa kanaatiin mogga'ee kan jedhu, inni jalqabaa zawaradee kan jedhu kun jecha Gi'iizirraatii kan dhufe gaafa ta'u, kan bu'e yookiin immoo afaan Gi'iiziitiin zawarade imlaa'iluhu Ayihud saqalu jedha. Kana jechuun kana gaafa jennu Museen kanaaf kan kana fakkaate gooftaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos jaalala namaatiif yookiin immoo jaalala namaatiif qabu gaafa ibsu samii irraati bu'ee qulqulleetti Dubroo Maariyaam foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee dhalachuu isaa, foon ilma namaa uffachuu isaa torbee itti yaadannuudha jechaadha. Torbeen kun itti aane zawaradee jechuun hiikaa maqaa isaa kana jecha afaan Gi'iiziitii gara afaan Oromiffaatti gaafa finnu, jechaan gaafa hiiknu yookiin yommuu hiikamu
kan bu'e jechuudha. Waaqa waaqarraa bu'ee qulqulleetti dibroo maaramirraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee nama ta'e dhalate foon ilma namaa uffate jechuudha jechaadha. Kanaaf egaa akkuma beekamu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ilma namaatiif beenyaa ta'ee addunyaa kana fayyisuuf eeyyama isaatiin nama ta'ee samii samiirraatii amala isaa amala ishee taasifatee kiisoominaan bu'ee qulqulleetti dibroo maaramirraa dhalachuu isaa kan itti yaadannuu fi kan itti barsiisnu torbee jalqabaatii jedha. Itti aanee inni lammaffaan immoo sooma irqaal jedhama. Egaa akkuma beekamu zawaradeen kun soomiin inni guddaan guyyaa 40 otoo hin eegalamiin torbee jalqabaa irratti soomii dabalataan soomamu waan ta'eedhaaf hirqaal eenyudha jennee gaafa ilaallu maaliifis maqaa isaatiin mogga'e jennee gaafa ilaallu bara 614 Kiriyoos kan jedhame mootiin biyya Faares Iyyerusaalemin booji'uudhaaf yookiin immoo Iyyerusaaleemiitiin weeraruudhaaf balaa qaqqabsiisee jedha. Miidhaa kanaatiin Iyyerusaaleemiin mootota Iyyerusaaleemii hundumasaa akkuma kana mana qulqullummaa keessa seenee mootittiin kabajaan kan isheen keessa fannoo gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos fannoo isaa akka aduutti ifu akka addeessaatti ifu sana argee jedha. Yoo tuqu isa gubee jedha. Luboota daaqonoota baachisee warra kan meeshaawwan qulqulloo ta'an saamee 60 kan qaqqaban baachisee 3,000 ajjeesee kan ta'an hunduma booji'ee magaalittii